Hello. Kun oila yoo haadha teenya nabseedha si barbaannaa akkati jiraattu barbaannaa jettani birriin ittiin astamamuun ergaati ani mana keemii deemeetan astamamu moofamma yaalchisa ofamma rammarsiisa bakka hin barbaadu inde akkanatti odoon dhukkubu taa'ee toduu hin barbaadu ofan astamama yoommoo iyyuu sin barbaannu jettani gaafan ani du'e koottaa tasabaasabaati hin barbaadu kun bakka nagayanii jireenya kiyya keessatti wassaneen beeku na wassane bakka. Indeed, me zalaalame kiyya sumochinen gubachabaan. Kono inni kan biraa qopheeffates saayila garagareetu lallaalu mana keessatti qaadhumaan waa'ee bashitaa kiyyaa kana itti awwaayya. Siruma garagareet illee nama moosariin mana kana keessa jireeyyuudhaan hin jiru. Firi silkii kana maal gochuu fuute? Kallaa abbaa wayi. Horu kaa silkii keetiif kun ammayyuu na rabbashee la dhufe. Horu. Bee ishiin tuni abaaramtuun niiti. Of kabajiiti taa'e of kabajiiti. Jufaareen asitti si wajjin gubadha bashitaan ajjeesumnatti gamaatiin ajjeesumnatti gamtaan meeqan danda'a ni gubaa meeqan danda'a. Foqa haadha gidiraa bashitaan kun finxira daawusii godhe finxir jedhe. Foqa naan hin jedhin siin jedhe. Maal qaata wajjin hin mari'annee ta'aa meeqa siin hin jenne waan meeqa irratti tasmaammaanee tamma afaan bantaa. Ulfina ofitti qabu. Maal qaadu baaduu ijoolletti bilbiltee ijoollee asaattaata sin astaamama siin hin jenne kana dura. Haatuma sin astaamama naan jettu ofii keeti. Yoomna astaamamta ree ergandoo itti karaa kiyya astaamamta. Ani natti Diliti yoo akne kana. Qamadii naa waddadu siin hin jenne. Kanumaani qamadiin gurgura yoo qamadii waddaduu baate kanatti hafeeni nan du'a. Oduute finxir jedhi kaa maal inni maal. Akka amma wassaneen yookaan nibrata kiyya naa qoodii sirraa hin deemu. Akkan kulaalitii dhiitee dibbiin sin goone sitti. Yookaan immoo naas taamame bakka maal gochuuf hoona haga qamadii waddadutti ani du'e. Hulattanyaa silkii kan harkaan tuqina garte. Qoshaasha. Eenta? Eessa dhayti? Eessa dhayti intalli tu? Dhiyees ittiin dubbatin hin erge. Kibbuu baalchaa biraara masaa baaraqee naa fidduufachi dhiyees ittiin dubbatin na erge. Gama moo? Maa inni ree mataan akka eegeessaree waaqatti ol garagalchitee hidhatte kun? Mataan maal ta'e? Mataa kana yoo hiikkatte gadi hiikkadhuuti shaashii itti dhadhuuree medhiin mataan kun dubbii qaba. Akkana godha sila jaarsi? Maal kana dargaggeessa afoo akkanatti maraachaa deemti? Dubbiidhaan natti galuu fi jufaareen tala tanaan mataa kana hiikkadhuu deemee dhiinoo deemte. Kanaa miti taanaan haaftu. Kottu hiikkadhuu shaashii itti dhadhuu deemin tala tooti. Maali? Maa seexana si godhe waay? Waay. Intala quuftee waaqan abboo jette intalli dargaggeessa gandaa afaan buutee immoo booda achi butanii too timirtii kanarraa afaan akkalu. Namni garagalee ishii ilaalu hin jiru. Hin barbaadu hin butti ijoolleen intala tana teechisi. Sitti mani mataan ishiin akka eegee saree waaqatti ol garagalchitee hiite kunis dubbii qaba. Yoo mataa ol hidhattee deemte maal dargaggeessa maaliif daandirra jiraatu kan tala maal godheedhanii? Akkam akkam ishii godhan tal siruma intalli akkuma irra jirru wallaaltee ofii. Guddifatte intala tana guddifatte maal gootaati? Sii ta'e waan ati yaa. Kottu intala tooti deebiiti shaashii itti dhadhuu deemu. Maal kana jaarsa maa waaqna mana yaakki kana. Seexana jaarsa seexana qinqinii sittaana ko qinqinii. Amma mataa hiikkadhoodhiin mataa shaashii itti dhattee adeemtoo nan deeman. Kanaa miti taan adeebitee mana teessu. Kana gisee waan badee gandaa wajjin ishee haca maallaqee. Aariin ishii nama hanqatu booda. Finfinneen handhuura Oromooti kan jedhan kun dhugumaayi. Sobaare. Mee eessarraa yoo shallagan akkas ta'a? Asuma bakkuma amma jirtu kanaa'u safari mee ka'eeti ilaallaa akka ishiin handhuura Oromiyaan taane. Mana barumsaatti si gaafatanii kan? Lakki. Ijoolleetu naa morme. Maal si mormarree kana galaa gaafadhaadhii warra keessan. Silas maaltu beeka namni kana beeku hin jiru. Bakkuma ejjettanii safaraadhiin deebiin isaa akkas ta'a. Amma namni yoo si gaafate akkam jettaani Finfinneen dhugumaan handhuura Oromiyaatii yoo siin jedhan ejjeni jedhiin. Yoommoo akkamitti akkas ta'a siin jedhanii si mormuu barbaadanii bakkuma amma ejjettan kana ka'aati safaraamee akka ishiin handhuura Oromiyaan taaneen agartanii. Walakkaan lafaa deemee suma dhaqaa Finfinne maxaa amma Booranaayis otoo safartee deebisii asii Harargeedhaayis yoo barbaadde Wallaggas maan taane Arsii kanaayis yoo safaranii deemee walakkaan lafaa Finfinnuma kana ta'a. Finfinnuma. Walloo isa ola shallagan qaba. Walloo isa Oromiyaa dhufa hundumti isaayyuu Finfinnuma ta'a walakkaan lafaa. Kan kee haasawaan kan hin dhumne baraanti katti dhiiga jiksine hunduusuma hawaaya Finfinne akkaniitii zamaanaan qabne. Yenta? Oh.
Deemiti mee bishaan harkaa naaf fidi kottu. Okay. Yes. Intaa maal haasoftu? Afaan Ingiliffaati. Maal inni samooni kana wanna xiqqibaaxirtu waan akkanumatti mataa miilli isaan beekamne. Akkee maaliin kun maal munaagdan ta'a? Maal taate? Inta maarree be. Inta maarree. Beekteetuma haasoftaan waan kana odoon beekin haasoftaati. Oduman beekin. Yaa? Oduman beekin tasana jalaa ba. Odoon beekin tasa jalaa baa? Maal budaa faranjii wayiiti si nyaate mooree maal kanuma afaan banaa deemte waan argite? Anuun beeku. Yaa? Anuun beeku. Deemiti bishaan harkaa naaf fidi. Biraa caa. Sejjateen munaagdee.